Taphni xumuraa waancaa kilaboota addunyaa bara 2025 dilbataa dhufu Paris Saint-Germain fi Chelsea gidduutti gaggeeffama. Paris Saint-Germain yeroo ga'umsa gaara jirutti waancaa kana yeroo jalqabaaf yoo fudhateef Chelsea ammoo lammeeffachuuf morkata. Taphni kun waancaa fudhachuu caalaa tapha doolaara miliyoona 10 argachuuti jedhamee jira. Dassaalany Sirna. Then a lovely swivel from Barcola. Still on for Gonzalo Ramos. Paris Saint-Germain 4. Waancaan kilaboota addunyaa bara 2025 caaseffama haaraan kilaboota 32 US Ameerikaatti waliin morkachiisaa ture. Kilaboota Awurooppaa Chelsea fi Paris Saint-Germain tapha xumuraan ga'ee dilbata goolabamaa. Taphoota 62 hanga ammaatti taphatamaniin gooliiwwan 192 galaniiru. Dorgommicha hongeen daawwattootaa rukuteera jedhamus namoonni miliyoonni 2.5 istaadiyeemii seenuun daawwataniiru. Ho'iinsa cimaa fi qilleensa ulfaataa US Ameerikaa dandamachuun xumuraaf kan ga'an shaampiyoonii Awurooppaa Paris Saint-Germain fi shaampiyooniin Konferensi Liigaa Awurooppaa Cheelseen dilbata Niiw Jeersiittiin kan argamu namoota 82,500 kan qabatu istaadiyeemii MetLife ittiin morkachuun waancaa seenaa qabeessa kana fudhachuuf waliin morku. Istaadiyeemiin kun tapha xumuraa waancaa addunyaa bara 2026 kan keessummeessuudha. Humna faayinaansii olaanaa kan qaban kilaboonni Firaansii fi Ingilaand Paris Saint-Germain fi Cheelseen waancaa kilaboota addunyaa caaseffama haaraan fiifaan kilaboota 32 ol guddise kanaan gonfoo ulfinaa fudhachuuf irree isaanii walitti mul'isuuf beellamataniiru. Shaampiyooniin Awurooppaa Paris Saint-Germain Luis Enrique jalattiin humni isaa dabalee kilaba sodaachisaa addunyaa ta'eera. Taphoota 8 dhiyeenya taphate keessaa 7 gooliin irratti hin galle. Champions League Awurooppaan goolii 5 Inter Milan irratti roobsee waancaa kan fudhate kilabii warra Paariziyaan. Waancaa kilaboota addunyaan Atletico Madrid 4-0, Bayern Munich 2-0, walakkaa xumuraan ammoo Real Madrid 4-0 injifachuun taphoota afuriin goolii 15 galchuu bantii goolii isaa garuu hin tuqamne. Taphattoota akka Neymar, Lionel Messi fi Kylian Mbappé fiduudhaan mul'ata isaa kan galmaan hin geenye Paris Saint-Germain Luis Enrique jalattiin dargaggoota saffisa akka bombulleettii qaban taphattoota buleeyyiin qindeessuun bara 2025 raajii hojjetaa jira. Luis Enrique sarara gidduu Vitinha, Joao Neves fi Fabian Ruizin utubee qarqara lamaaniin Nuno Mendes fi Ashraf Hakimi furguggisuun sarara fuulduraa kaadhimamaa Ballon d'Or Ousmane Dembele fayyadamuudhaan garee akka salphaattiin bireen darbamne hundeesseera. Ga'umsi Ivica Kvaratskhelia fi Desire Doué humna dabalataa kilabichaati. Waggaa 10 dura Barcelonaan bara tokkotti waancaa 3 akka argatu kan dandeessan Luis Enrique muuxannoo qabaniin taphoota 11 xumuraaf ga'an 11 injifataniiru. Paris Saint-Germain barana Champions League Awurooppaa, French League 1, waancaa Firaansii fi mo'amtoota France fudhateera. Dilbata bara tokkottiin waancaa 5 fudhachuun Quintuple hojjetaaf eegama. What a goal! Joao Pedro! Kilabiin Ingilaand Cheelseen Enzo Marescaan leenji'am waggoota as dhiyoo garee yuuroo biliyoona 1.17 baaseen Premier Leaguein arfaffaan xumuruun hirmaannaa Champions League argachuun Konferensi Liigaa Awurooppaan ammoo Real Betis 4-1 injifatee shaampiyoonii ta'uudhaan bara gaarii dabarsee. Waancaa kilaboota addunyaan taphataa haaraa mallatteessifatee Joao Pedro dabalachuun kan hirmaate Cheelseen marsaa kilaboota 16 Benfica nuusa xumuraan Palmeiras walakkaa xumuraan ammoo kilaba Biraazil Fluminense mo'uudhaan xumuraaf gahe. Sarara fuulduraa irrattiin Joao Pedro fi Cole Palmer, sarara gidduu irrattiin Enzo Fernandez, Romeo Lavia fi Moses Caicedo waliin qindeessuun ga'umsa gaariin xumuraaf gahe. Bara 2021 Palmeiras injifachuu waancaa kana kan fudhate Cheelseen dilbata Paris Saint-Germain injifachuun kilaba Ingilaand jalqabaa waancaa kana yeroo lama fudhate ta'uudhaaf morkataa. Kan mo'amu taanaan ammoo bara 2012 Korontiyaasiin kan mo'ame dabalatee kilaba yeroo lama dorgommichaan xumuraaf gahe mo'ame jalqabaas ta'a. Paris Saint-Germain ammoo waancaa kana yeroo duraatiif fudhachuudhaaf taphataa. PSG'n barana taphoota 48 injifachuun Riikardii kilabichaa bara 2015-16 Laurent Blanc jalattiin qabatee fooyyesseera. Taphni dilbataa kun tapha waancaa qofa osoo hin taane tapha xumuraa moonaan doolaara miliyoona 10 fudhatu.
kilaboonni tapha ramaddii hanga xumuraattiin gahan maallaqni argatan yoo herreegamu doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 2. Enzo Mareskaan maallaqa kanaaf jecha injifachuu qabna jedhaniiru. Kilaboonni lamaan kanaan dura yeroo 8 waliin taphatanii Paris Saint-Germain yeroo 3, Chelsea ammoo 2 waliin injifachuun yeroo 2 qixaan bahanii jiru. Taphni xumuraa kun dilbata galgala sa'aatii 4 irrattiin istaadiyeemii MetLife'ttiin ni eegalama. Rudiger and Rudiger's error and Dembele's onto it. Surely not. It is. 2 inside 9. Itti funeetii jirra caqastoota keenya jaallatamu Usmaan Dembeleen ga'umsa badhaasa Ballon d'Or isa injifachiisuu itti fufaa jira jedhan leenjisaan kilabichaa Luis Enrique. Barruun Spain Markaan ammoo osoo dandamee badhaasni Ballon d'Or taphattootaaf kennamu Luis Enriqueef mala jechuun hojii isaanii raajeffatee jira. Abdurrahman Amin. Rudiger, another mistake. Dembele, fleet-footed, takes his big chance. And Paris Saint-Germain. Usmaan Dembelee taphattoota bara kana ga'umsa gaariin imalaa jiran keessaa tokkodha. Filamni isaa PSG'n bara dorgommii darbe kana waancaa Champions League Awurooppaa dabalatee waancaa 4 akka injifatuuf gargaareera. Waancaa kilaboota addunyaatiinis PSG Real Madrid injifachuun xumuraaf akka gahuuf gargaaruun isaa taphatichi badhaasa Ballon d'Or bara kanaatiif daran carraa akka bal'ifatu taasisaa jira. Leenjisaan kilabaa warra Parisiyaan Luis Enrique Dembeleen sanduuqa badhaasa taphataa cimaa addunyaa Ballon d'Or isa injifachiisuu qixa sirriin sororaa jira jedhan. PSG'n waancaa kilaboota addunyaatiin kilaboota gurguddoo akka Real Madrid fi Bayern Munich injifachuun xumuraaf yoo gahus ga'umsi taphatichaa olaanaa ture. Paris dilbata dhufu tapha waancaa kilaboota addunyaa Chelsea waliin taphatu yoo injifate waancaa 5ffaa isaa bara dorgommii kanaa yoo fudhatu Dembeleenis tilmaama injifannoo badhaasichaa daran cimsata. Leenjisaan kilabichaa Luis Enrique kana dura yeroo PSG'n waancaa 4 injifatu taphataa cimaan addunyaa ammatti isa caalu hin jiru erga jedhanii booda amma immoo daran itti dhiyaateera jechuun mirkaneessanii fi Enriqueen dubbii isaanii itti fufuun badhaasicha injifachuudhaaf goolii hedduu galchuu, kubbaa goolii ta'an hiriyoota keetiif mijeessuu fi meedaaliyaa garee keetiif argamsiisuu qabda. Usmaan Dembeleenis taphataa ulaagaa kana hundaa guuttateedha. Taphattoota biroo irraayis haalaan fagaateera jedhan. Tapha Champions League Inter Milan goolii 5-0 injifachuun shaampiyoonii ta'anii fi tapha waancaa kilaboota addunyaa Real Madrid goolii 4-0 injifatan irratti ga'umsa isaa daran akka mul'ises Enriqueen ragaa ba'anii fi PSG'n kana booda waancaa biyyaan alaa 3 injifatee kilaboota seenaa kana hojjetan keessatti galmaa'uudhaaf carraa qaba. Luis Enriqueen dhimma kana ilaalchisuun yaada kennaniinis kana milkeessuun baay'ee ulfaataadha. Ta'us kuni kaayyoo keenya ganama bara dorgommii kanaati jedhan. A move that he began inside his own half gets all the way to the Paris Saint-Germain penalty area. jalqaba bara dorgommiitti badhaasa Ballon d'Or ni injifataaf eeggamaa kan ture Kylian Mbappeen dachaa hedduun Dembeleen caalame. Taphatichi bara dorgommii darbe kana dhuunfaa isaatiin goolii hedduu galchuun badhaasa gama sanaan argamu fudhatus gareen isaa waancaa tokkollee argachuu dhabuun badhaasichaaf akka hin eeggamne isa taasise. Waancaa kilaboota addunyaa tapha walakkaa xumura Real Madrid fi PSG'n waliin morkataniinis morkiin taphattoota lammii France Mbappee fi Dembeleen waliin taasisantu eeggamaa ture. Sunis olaantummaa Dembeleetiin goolabame. Inumaayyuu miidiyaan Kaataalaan Deelii Ispoortii yeroo ammaa kanatti taphataan sarara fuulduraa sirriin Usmaan Dembelee caalu hin jiru jechuun barreesse. Deelii Ispoortii itti dabaluun taphataan sirriin badhaasa Ballon d'Oriifis morkataa jiru isa qofa jedhe. Dabalataan taphataan sarara fuulduraa Real Madrid Kylian Mbappeen ammoo carraa xiqqoo badhaasa Ballon d'Or injifachuuf qabu. Tapha waancaa kilaboota addunyaa walakkaa xumuraa PSG'n mo'aman irratti nagaa itti dhaammateen yaada barruu kanaati. Barruun Spain Markaan ammoo badhaasni Ballon d'Or bara kanaa osoo danda'ame kan Lamine Yamal fi kan Dembelee osoo hin taane kan Luis Enrique jechuun leenjisaa gameessaa kilaba PSG sadarkaa Awurooppaatti injifataa taasisan raajeffate. Taphattoonni hedduun dirree keessatti ga'umsa mul'isaniin madaalamu. Luis Enrique ammoo leenjisaa taphattoota kana qixa sirriin boceedha. Inni arkitekchara kubbaa miilaati jedhe. Badhaasa Ballon d'Or bara 2025tiif Dembelee dabalatee taphattoonni PSG 4 tilmaama yoo argatan Barcelona Lamine Yamal, Pedri fi Rafinha, Liverpool Mohamed Salah faa kanneen morkii keessa jiran jechuun BBC'n ji'aan dura gabaasuun isaanii yaadatama.
Waancaan kilaboota addunyaa haala qilleensa ulfaataa keessatti Ameerikaatti dorgomaa ture fuulduraafis yaaddoodha jedhame. Haalli qilleensa Ameerikaa waancaa addunyaa bara 2026 irrattis dhiibbaa uumuuf sodaatamaa jira. Waancaan kilaboota addunyaa rakkina garaagaraa jalatti geggeeffamus milkaa'aa ta'uu leenjisaan duraanii Arsenaal Arsene Wenger dubbatanii jiru dabalata qabu. Welcome everybody to the MetLife Stadium in New Jersey. Waancaan kilaboota addunyaa barana yeroo jalqabaaf kilaboota 32 hirmaachisuun Ameerikaatti geggeeffamaa jiru dilbata iftaanii golabama. Jalqabbii dorgommii kanaa dura namoonni hedduun waancaa kilaboota addunyaa qeeqaa turani. Kilaboonni gurguddoon Awurooppaa tokko tokkos dorgommiin kun humna taphattootaa qisaasessuu malee faayidaa humaatu hin qabu jechuun qeeqaniiru. Waldaan taphattoota addunyaa FIFPro'n sagantaa dorgommii kilaboota addunyaa wal qabatee humna taphattootaa qisaasessuu fi taphattoota muddama keessa galchuudha jechuun FIFA himatee ture. Komishaa kana Koomishinii Ispoortii Awurooppaafis dhiyeessuun ni yaadatama. Leenjisaan duraanii Liverpool Jurgen Klopp waancaan kilaboota addunyaa yaada badaa kubbaa miilaa gufachiisu jedhanii ture. Klopp dabaluun waancaa kilaboota addunyaatiin sodaa cimaan qaba. Miidhamni duraan hin turre taphattoota mudachuu danda'a yookaan ammoo bara taphaa ittaanu miidhamuu danda'u jedhani. Kun osoo kanaan jiru FIFAn dorgommiin akka qophaa'uuf fedhii olaanaa waan qabuuf badhaasa mallaqaa ol'aanaa ramadee. Dorgommichis biyya dureetti addunyaa tanaa Ameerikaatti eegale. Gatii seensa tikkeetti deeggartootaan wal qabatee komiin biraa dhalate. FIFAnis gatii seensaa gadi buuse. Ta'us deeggartoonni qixa eegameen dirree galanii taphicha daawwachuu hin dandeenye. Dorgommii waancaa kilaboota addunyaa kanarratti rakkoon biraa mudate deeggartoonni muraasni dirree seenan sababa qilleensa faalamaa Ameerikaa keessa jiruun hamma tapha addaan kutanii bahutti gahanii. Obomboleettiin hamaan lolaa makatee balallii xiyyaara gufachiisuun dabalata sochii namootaa daangessuun miidhagina waancaa kilaboota addunyaa irratti taateewwan danqaa uuman keessatti ramam. Haalli qilleensaa rakkisaan kaaba Ameerikaa jiru waancaa addunyaa bara 2026tti Ameerikaa, Kaanaadaa fi Meeksikoon waloon qopheessaniif yaaddoo uumeera. Waancaan addunyaa bara 2026 waxabajjii 11 hamma adoolessa 19tti geggeeffama. Waqtiin kun ammoo Ameerikaa keessatti waqtii ho'i olaanaan itti mudatudha. Waancaan addunyaa bara 2026 yeroo jalqabaaf biyyoota 48 hirmaachisuun geggeeffamu kun yaaddoo kana jala ta'uunsa miidhagina dorgommichaaf sodaa uumeera. Waancaa kilaboota addunyaa Ameerikaatti geggeeffamaa jiru kana ilaalchisee akkuma namoonni qeeqan jiran kan leellisanis hin dhabamne. Namoota dorgommii kana jajan keessaa leenjisaan duraanii Arsenaal Arsene Wenger isaan tokko. Wenger qeeqa Jurgen Klopp fudhatama dhabsiisuun waancaan kilaboota addunyaa dorgommii ajaa'ibaa ture jedhanii. Hirmaannaa irraa eegalee dorgommii taphattootaa fi leenjistootaan akkaan jaallatame ta'uu dubbatanii. Wenger dabaluun dhugaadha ho'i kaaba Ameerikaa keessa jiru waancaa addunyaa bara 2026tiif yaaddoo ta'uu mala garuu haala danda'ameen yeroo boqonnaa bishaanii fi teekinooloojii ho'a kana hir'isu gargaaramuun dorgommii hawwataa qopheessuun ni danda'ama jedhanii. Waancaa kilaboota addunyaa dilbata dhufu New Jersey staadiyeemii MetLife irratti Paris Saint-Germain fi Chelsea gidduutti geggeeffamu pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump bakkatti argamuun akka daawwatanis ibsamee jira. Tottenham jijjiirraa gannaan taphataa jalqabaa Muhammad Quddus West Ham United irraa mallatteessifate. Sunderland ammoo Simon Adingra Brighton irraa fudhatee jira. Thiago Hernandez gara Saudi imaluun Al Ahlyif mallatteesse. Odeeffannoowwan jijjiirraa taphattoota xumuramanii Abdurrahman Amin akka itti aanutti qindeesseera. Yeah, I feel really good. It's exciting days for me. It's a big club to join and a big move for me. Gareen Mikel Arteta leenjii Arsenal bara kana kilaboota jijjiirraa irratti si'oominaan hirmaataa jiran keessaa tokkodha. Kaleessas Christian Norgard Brentford irraa paawundii miiliyoona 15 mallatteessiseera. Arsenal lammii Denmark ganna 31 kanaaf ammatti paawundii miiliyoona 10 kaffaluun miiliyoona 5 ammoo ga'umsa taphatichaa irratti hundaa'uun adeemsaan kaffala. Waliigaltee waggaa 2 kan mallatteesse Norgard hanga bara 2027tti Arsenal waliin tura. Bara 2019 Fiorentina irraa Brentfordiif kan mallatteesse Norgard taphataa murteessaa kilabichaa ta'uun cinatti dursaa taphattootaas ture. Turtii isaatiin taphoota 196 Brentfordiif erga taphatee booda Arsenaliif mallatteesse. Norgard Martin Zubimendi fi Kepa Arrizabalaagaatti aanuudhaan taphataa sadaffaa ganna kana Arsenaliif mallatteessis ta'eera. Always wanted to play at the highest level.
Shaampiyoonii liigii Awurooppaa Tootinam maallaqa guddaa baasuun taphattoota murteessoon garee isaa ijaaraa jira. Kaleessaas paawundii miiliyoona 55 baasii gochuun taphataa sarara qarqaraa lammii Gaanaa Muhammad Quddus qe'ee isaatiin gaate. Muhammad Quddus waliigaltee waggaa 6 hanga bara 2031tti London isa tursiisu mallatteesse. Wistaam torbee darbee Tootinam paawundii miiliyoona 50 dhiyeessee fi fudhatama erga dhabsiisee booda miiliyoona 5 dabalata argannaan taphaticha Tootinamiif dabarse. Lammiin Gaanaa ganna 24 Muhammad Quddus taphoota Pirimeer Liigii 65 Zamarsi Wistaamiif taphateen goliiwwan 13 galchuun kubbaa goolii ta'an 9 ammoo hiriyoota isaatiif mijeesse. Quddus Tootinamiif erga mallatteessee booda karaa miidiyaa hawaasummaa kilabichaatiin ergaa dabarseen yeroo maraa kubbaa miilaa sadarkaa olaanaan taphachuu akka barbaadu kaasuun kilaba Champions League Awurooppaa hirmaatuuf mallatteessuun ammoo hedduu akka isa gammachiise himeera. Muhammad Quddus taphataa jalqabaa Sparsii ganna kana mallatteessises ta'eera. Kilabichi dabalataan paawundii miiliyoona 60 baasuun Morgan Gibbs White Nottingham Forest irraa mallatteessifachuuf itti dhiyaateera. Thank you. It's a pleasure to be here and yeah. I can't wait to get started. Bara darbe Premier League Englanditti kan ol guddate Sunderland ammoo Simona Dingra Brighton irraa mallatteessifateera. Sunderland lammii Cote d'Ivoire ganna 23 kanaaf paawundii miiliyoona 21 baasuun waggaa 5 mallatteessise. Simon bara darbe taphoota Premier League 29 Brightoniif taphateen goolii 2 qofa galchuun kubbaa goolii ta'an 2 ammoo hiriyoota isaatiif mijeesse. Bara 2023 Cote d'Ivoire waliin waancaa Afrikaa kan injifatee Simona Dingra gara fuula duraatti kilabicha waan danda'u hundaan akka gargaaru simeera. Taphataan duraanii Manchester City Eden Dzeko ammoo kilaba Serie A Itaalii Fiorentinaadhaaf bilisaan mallatteesse. Lammiin Serbiyaa ganna 39 Dzekoon waliigaltee waggaa tokko Fiorentina waliin isa tursiisu mallatteesse. Taphataan sarara ittisaa AC Milan Theo Hernandez ammoo waliigaltee waggaa 3tiin kilaba Saudi Al Hilaaliif mallatteesseera. Al Hilaal lammii Firaansii ganna 27 kanaaf maallaqa guddaa akka baases miidiyaaleen Itaalii barreessaniiru. AC Milan ammoo taphataa sarara jiddu lammii Croatia Luka Modric bilisaa Real Madrid irraa mallatteessiseera. Modric AC Milaniif waliigaltee waggaa tokko isa tursiisu mallatteesse. Arsenal taphataa qarqaraa Noni Maduke paawundii miiliyoona 50 Chelsea irraa fudhachuuf waliigalteerra ga'uuf dhiyaate. Bayern Munich Liverpool irraa taphataa ganna 8 Luis Diaz fudhachuuf gaafii dhiyeessuu gaazexaan Jarman Bild gabaasee jira. Abubakar Abdallaa. Sarara fuulduraa isaa cimsachuudhaaf waqtii jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota bitachuuf sochii taasisaa kan jiru Arsenal taphataa sarara qarqaraa Noni Maduke paawundii miiliyoona 50 Chelsea irraa fudhachuudhaaf waliigalteerra ga'uuf dhiyaachuun gabaafameera. Taphataan ganna 23 Madukeen waancaa kilaboota addunyaa ganna kanaatiin Chelseaf taphachaa jira. Walakkaa xumuraa tapha Fluminense mo'ataniinis jijjiirame seenuun taphateera. Akaadaamii Tottenham keessatti waggaa 4 erga ture booda gara Neezerlaandis imaluudhaan PSV'f kan taphachaa ture Madukeen bara 2023 PSV Eindhoven irraa Chelseatti jijjiirame. Ergasii kilaba London Chelseaf taphoota 92 taphateen goolii 20 galcheera. Madukeen gara Arsenal jijjiiramuuf dhimma dhuunfaa irratti waliigalteerra ga'uun kan himame yoo ta'u kilaboonni lamaanis marii taphataa kana wal jijjiiruu taasisaniin paawundii miiliyoona 50 dabalata waliin waliigaluu miidiyaaleen gabaasaniiru. Madukeen waliigaltee waggaa 5 ni mallatteessa jedhamee kan eegamu yoo ta'u eenyatti qorannoo fayyaa ni taasisaa eegama. Madukeen gara Arsenal jijjiiramuun waggoota as dhiyootti taphoota hedduu taphachuuf kan dirqame Bukaayoo Saakaan boqonnaa akka argatu ni taasisa jedhame. Bukaayoo Saakaan bara 2021-22 hanga 23-24 taphoota liigii 114 keessaa 108 taphateera. Baatii 3 asaananiif immoo midhamaan hin taphanne. Odeeffannoo jijjiirraa birootiin Bayern Munich Liverpool irraa taphataa ganna 28 Luis Diaz bitachuudhaaf yuuroo miiliyoona 52 gaafii dhiyeessuu gaazexaan Jarman Bild gabaaseera. Barcelonaan taphataa kana akka barbaadu himamaa kan ture yoo ta'u kilaboonni Saudi Arabiyaas taphaticha barbaadaatii turani. Liverpool garuu taphataa kana gurguruu akka hin barbaannetu himamaatii jira. Luis Diaz bara dorgommii 2024-25 gooliiwwan 17 galchuun 8 mijeessee Liverpool yeroo 20 waancaa Premier League England akka fudhatu gaheen bahee ol aanaa ture. Arsenal jijjiirraa Victor Gyökeres dhiyeenyatti akka xumuruuf eegamaa turus guyyoota 3 darbaniif kilaboota lamaan jidduutti mariin taasifamee jiraachuu dhabuun jijjiirraan kun milkaa'uu dhabuu mala sodaan jedhu akka uumamu taasiseera. Arsenal hanga yuuroo miiliyoona 65 baasuun taphataa kana bitachuu akka barbaadu himamaatii ture. Taphatichi fedhii gara Emirates imaluudhaaf qabuun mindaa ofirraa yuuroo miiliyoona 2 hir'isuudhaan Sportingiif kafaluuf qophaa'uun gabaafameetii ture. Napooliin immoo Manchester United irraa lammii Arjentiinaa Alejandro Garnacho paawundii miiliyoona 45 fudhachuu akka fedhu Lamiir gabaaseera. Garnaachoon taphattoota 5 leenjisaa Manchester United Ruben Amorim qophii ganna kanaatiin shaakalliin ala taasisan keessaa
Absolutely remarkable. Genius. 1-0 United.